Tokkoon keenya jireenya keenya keessatti humna keessa keenya jiru yookaan immoo dandeettii keessa keenya jiru wallaaluudhaan kan kee umurii isaa guutuu kan bo'u yookaan kan gadu jireenya isaa baaraa, maatii isaa baaraa, fira isaa baaraa, biyya isaa baaraa kan jiraatu heddummaatee jira jechuudha. Yeroo kana immoo dandeettii keessa keenya jiru ilaaluuf, humna keessa keenya jiru ilaaluuf, maalummaa keenya beekuuf, humna keessa keenya jiru baruuf yookaan dandeettii keenya hubachuuf maal gochuu qabna? Haala kamiin adeemuu dandeenya? Maal yoo goone immoo jireenya keenya keessatti humna keenya fayyadamnee, dandeettii keenya fayyadamnee humna keessa keenya jirutti generate goone yookaan immoo diriirsinee guddina barbaanne irra gahuu dandeenya. Kan jedhudha kan guyyaa irraa wal faana ilaalu. Yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horoon Inspire warra taatan akkamnaaf jirtu. Tole egaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hamma barnoota koo dhumaatti na faana tura. Viidiyoo kana ilaalteen xumurtu taanaan hin eegaliin. Tole egaa jireenya keenya keessatti meeqan keenyatu jireenya isaa keessatti dandeettii isaa, humna isaa, poteenshaalii keessa isaa jiru yookaan immoo paaworii keessa isaa jiru hubatee jireenya isaa jijjiiree jira. Yookaan immoo humna keessa isaa jiru dagachuutiin, dandeettii isaa dagachuutiin wanta gochuu qaburraa gadafee, wanta jijjiiruu qaburraa gadafee dukkanaa'ee yookaan immoo dhokatee meeqan namoota ammamtu afee jira kan jedhudha kan wal faana ilaallu. Mee seenaa tokko wal faana ilaallee haa deebinu. Tole egaa bara 1957tti biyya Bangkok Taayilandi keessatti monoksoota gadaamii tokko keessa jiraatan ture. Yeroo kana immoo monoksoonni kun waaqa isaanii yookaan immoo siidaa Buddhism sana bakkee biraatti geessuun dirqama ture. Sababni isaallee daandii biyya Taayilandi keessa yookaan Bangkok sana keessa darbutu ture jechuudha. Sababa sanarraan kan ka'e waaqni isaanii yookaan immoo siidaan Buddhism sun ka'uun dirqama ture jechuudha. Yeroo kana gochuuf kireenii waamanii yoggaa isaan kaasisuuf turanitti ulfaatinni siidaa sanaa waan guddaa tureef harca'uu eegalee jechuudha. Sana qofaa miti bokkaan irree roobuu eegale. Yeroo kanatti monokseen dursaan monoksootaa sana achumarratti haa dhaabbatu. Siidaan kun yookaan Buddhismiin iddoo guddaa waan qabuuf shaaraa yookaan immoo uffanni itti uffifamee akka bokkaan hin rukunneef yookaan immoo akka siidaan sun jalaa hin banne waan barbaadaniif uffata itti uffisani. Yeroo kana bokkaan sun roobee galgalaa'ee monokseen sun siidaan sun akka makatee adda baafachuuf yookaan immoo maarra akka ga'e bokkaan kun siidaa sana balleesseera moo hin balleessine kan jedhu adda baafachuuf yoggaa halkan ka'ee gara siidaa sanaa deemutti yeroo kana gaafa baatirii yookaan ifoo isaa gaafa itti ibsutti wanta argee amanuu hin dandeenye wanta siidaa sun bokkaan illee dha'ee jira. Karaa qaawwa siidaa sana wanta ifaa ta'e yoggaa argutti baay'ee ajaa'ibsiifate maadha wanti siidaa kana keessa jiru yookaan immoo siidaa Buddhismii kana keessa maaltu jira kan jedhu baruuf baay'ee onnate jechuudha. Baay'ee keessaa miira addaatiin tumame yeroo kanatti wanta qara barbaaddatee siidaa sana caccabsuu eegalee jechuudha. Akka yeroo muraasa siidaa sana caccabsuu irra ture boodaan wanta argee kana amanuu hin dandeenye. Hunda siidaa sanaa dhoqqee sana gaafa irraa lafatti naqu warqee ajaa'ibaa arge. Yeroo kanatti baay'ee ajaa'ibsiifate. Waggoota hedduuf suphee sun yookaan immoo siidaan sun warqee keessa isaa ture. Garuu isaan supheedha yookaan immoo biyyoodha jedhaniitu kan isaan ilaalaa turan, kan isaan waaqeffataa turan. Akka warqeen keessa isaa jiru hin beekanii jechuudha. Bara 1957tti hanga guyyaan sun dhufee arganitti waa tokkollee hin beekan. Akka warqee turetti adda baafachuu hin dandeenye wanta hin beekneef. Tole egaa wanti sun suphee du'aa yookaan immoo suphee qofa osoo hin taane warqee qulqulluu diinni isaa supheen uffatee ture jechuudha. Qorattoonni seenaa akka jedhanitti bara dhoqqeen kun yookaan immoo supheen kun itti dibame keessa biyya Taayilandi keessatti Barmaa warroota jedhaman yookaan immoo waraana hamaatu ture. Yeroo kanatti garuu waraana kana yeroo bobbaasanitti monoksoota gadaamii keessa jiran guutummaa guutuutti ajjeesanii qabeenyaa isaanii saamaa turan jechuudha. Warri Siyaam keessa jiraatanillee akkasuma gochaa turan. Yeroo kanatti monokseen beekaa yookaan immoo hubataan tokko bara sana keessa Taayilandi keessatti monoksoota hedduutu ture. Yeroo kana monoksoonni gadaamii biraa yoggaa isaan saamaman yookaan immoo warqee qulqulluun kun akka inni saamamaa jiru yoggaa baretti akka warqeen kun yookaan immoo waaqni isaanii kun jalaa hin fudhamne waan barbaadaniif suphee qopheessuutiin suphee guutummaa guutuutti warqee kanatti uffisee jechuudha. Waraanni sun yeroo dhufanitti waa tokkollee warqii tokkollee argachuu hin dandeenye. Garuu monoksoota gadaama sana keessa jiran hunda isaanii tokko ta'uu hambisiin ajjeesan. Sababa kanarraa kan ga'e godaamii sana keessatti hanga bara 1957tti warqeen sun supheen uffatamee taa'uusaa namni beeku tokkollee hin jiru.
akka seenaan qoratamee argametti jechuudha. Kanaaf immoo jireenya seenaa kanarraa waan baay'ee barattaniitu jedhee yaada. Jireenya keenya keessatti dandeettii adda ta'e, humna adda ta'e, kennaa adda ta'e, wanta adda ta'e qabannee teenye jireenya keenya keessatti suphee diida keenya yookaan immoo supheen warqii keenya akka inni mul'anne yookaan dandeettiin keenya akka inni mul'anne, dandeettii keenyatti akka seeraan hin fayyadamne, humna keenyatti akka seeraan hin fayyadamne supheen diida keenya irra jiru nu balleessee jira jechuudha. Suphoonni kun karaa kam nutti ta'uu danda'u? Karaa maatii ta'uu danda'a, karaa firaa ta'uu danda'a, karaa riyyaa ta'uu danda'a, karaa ummata safara keenya irra jiraniitiin nu qabachuu danda'a. Supheen kun akka nuun warqii keessa keenya jiru, humna keessa keenya jiru san akka nuun baasnee mul'isne ta'a. Dr. Murloon kitaaba isaa keessatti akka jedhetti wanti baay'ee guddaa miini baay'ee qaalii ta'e nadaajota yookaan immoo beenziloota Afrikaa keessa jiran yookaan immoo albuudota Afrikaa keessa jiran yookaan immoo Saawud Arabiyaa keessa jiran qofa osoo hin taane albuudni baay'ee guddaa ta'e, warqiin baay'ee guddaa ta'e amma irraatti namni kamuu kan hubachuu hin dandeenye, kan baruu hin dandeenye bakkee tokko jiraa jedha. Innillee bakkee awwaalchaadhaa jedha. Namoonni hedduun dandeettii baay'ee warqii ajaa'ibaa baatanii awwaalamanii jiru. Suphee ta'anii akkasa suphee ta'anitti of amansiisanii suphee isaanirra jiruun awwaalamanii baay'een isaanii awwaalamanii jiru jechuudha. Faarfataa cimaa ta'uu kan danda'u, dandeettii kubbaa miilaa guddaa kan qabu, humna guddaa kan qabu, dandeettii adda ta'e, poteenshaalii adda ta'e namoonni qaban hedduun isaanii kan supheen diida isaanii dhoskee jiru, warqii keessa isaanii jiru san otoo baasanii ittiin fayyadamin kan awwaalaman baay'ee jiru. Atillee warqee taatee mul'achuu kee agarsiisuuf suphee sirra jiru harcaasuun dirqamadha jechuudha. Ati hoo mee jireenya kee keessatti humna keessa kee jiru barteettaa? Dandeettii keessa kee jiru barteettaa? Dandeettii akkamii akka qabdu barteettaa? Mul'ata akkamii akka qabdu barteettaa? Na amani kana hin barre taanaan atillee akkuma warra kaleessa darbanii suphee taatee dandeettii kee otoo agarsiisin, warqummaa kee, humna kee, dandeettii keessa kee jiru otoo agarsiisin akkasumaan suphee taatee hafta. Kanaafuu suphee dhanna kee qabatee jiru yookaan immoo suphee mul'ata kee qabatee jiru, suphee jireenya kee qabatee jiru kan ofirraa harcaasi. Dandeettii kee, humna kee baastee kan itti agarsiistu ofiif yoo jettedha, mul'ata keef yoo jettedha. Namni kamuu supheef gatii hin laatu, warqeef garuu gatii guddaa laata. Biyyi tokkollee kan ishee ittiin madaalamtu, qabeenyaan ishee kan inni ittiin tilmaamamu warqeetiinidha. Kanaafuu warqee keessa kee jiru san haala kamiin ilaalaa jirta? Bifa kamiin ilaalaa jirta? Angilii kamiin ilaalaa jirta? Warqii keessa kee jiru, dandeettii keessa kee jiru kana yoom fayyadamta? Haala kamiin itti fayyadamta? Iddoo kamitti itti fayyadamta? Kanaaf immoo adda baasii beeki. Ati hanga namni dhufee suphee sirra jiru harcaasuutti hin eegin. Dandeettii keessa kee jiruun, humna keessa kee jiru, warqii keessa kee jiru ati ofii kee ofirraa harcaastee mul'isuu qabda. Yooti jabaatte, yooti milkoofte, yoo nama jabaataatti na amani. Namni kamuu karaarraa maqee si jaallata, sitti gora, si faarsa, humna kee si jaallata. Garuu ati dandeettii hin qabdu, humna hin qabdu, suphee taatinaan namni galagalee si ilaalu hin jiru. Kanaafuu warqummaa kee yookaan immoo humna keessa kee jiru ati ofii kee baasii mul'isi. Hanga ofiif baastee mul'isnetti namni kamuu si baruu hin danda'u. Maatiin kee si hin baru, hiriyyaan kee si hin baru, firri kee si hin baru. Kanaafidha gatii gadaanaa kan namni si laatu. Kanaafidha humna keessa kee jiru sababa hin beekneef, maalummaa kee sababa hin beekneef. Kanaafidha gatii gadaanaa kan namni si laatu. Ati gatii gadaanaa qabaattee osoo hin taane, ati gatii suphee qabaattee osoo hin taane, sababa ati gatii suphee ofiif laatteefidha. Sababa ati gatii gadaanaa ofiif laatteefidha. Sababa ati ilaalcha gadii ofiif qabaatteefidha. Namni ilaalcha sana kan inni siif kennu. Kanaafuu mul'attee guddattee jireenya jijjiiramaa jiraachuu barbaadde suphee diida kee uffisee jiru yookaan akka ati hojjettee hin guddanne, akka ati barattee nama hin taane, akka ati hin jijjiiramne, akka ati hin hojjenne supheessi qabee jiru ofirraa harcaasi. Hiriyyaa supheessiti ta'e, maatii supheessiti ta'e, ilaalcha supheessiti ta'e ofirraa harcaasiti warqummaa kee agarsiisi. Yeroo san namni kamuu si kabaja waan ta'eef. Barnoota kanarraa waan baay'ee akkasiin barattaniittu abdii guddaan qaba. Guyyaa biraa barnoota biraan hanga walitti deemnutti turtii gaarii. Yoo isinitti toleera ta'e laayik, sheer, sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a.